Cuma hotu. Ini yang aku kan sintara ini. Stani. Yo dalagan jira. Dalaga mana free dah negara. Ayo nak jira. कैसे हो या? अच्छा, खाओ. Bulan, ah? Lela. Bulan. Arat. እና ሳፍረውና አምስት ተጫዋች ብቻ ነው ማማማቅ የሚችል ከዛ በላይ ማማማቅ አይችልም። ከነኚህ ከአምስቱ ተጫዋቾች ውስጥ በኳስ ማማማቅ የሚችለው የትኛው ተጫዋች? የትኛው ተጫዋች? በረኛ። ሌላ ማድረግ አለባቸው። ጃኬት መልበስ አለባቸው ወይ ሌላ የተለየ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ያኛው ተጫዋቾችና የውጮቹ እንዳይመሳሰሉ ማለት አንድ ሳላስተምራችሁ የዘመን ኳስ ነገር አለችና ወደ ቤት ተመለስዋል ስለምጠቅማችሁ በፔናልቲ ወቅት ፍጹም ታመጣይ መለያያ ሰዓት አንድ ቡድን ላይ በደምስ አንድ ቡድን ላይ በቀይ ከወጣበት አንድ ሰው መለያያ ላይ ነው የምላችሁ። ሌላ ሰዓት ላይ መለያያ ላይ አንድ ቡድን በቀይ ከወጣበት ምናልባት ከነ ነብዩ እና እነ ሄኖክ ሲጫወቱ ከነ ነብዩ ሁለት ተጫዋች በቀይ ከወጣ ፔናልቲ መምቻው ሰዓት ላይ ዳኛው ምን ያደርጋል? የነ ነብዩ ላይ በቀይ ወጣበት የነ ሄኖክን ካፕቴን ይጠራና ከናንተ ተጫዋች ሁለት ተጫዋች አስወጣ። ሁለት ተጫዋች አስወጣ። ከሚሄነው ሁለት ተጫዋች በራሳቸው ፍቃድ አሰልጣኝ ነው የሚናገሩና ሁለት ተጫዋች ይጎላል። ከዛ እኩል አይመጡ እኩል ምናልባት እናንተ ተጫዋቾች ያጋጠማችሁ እንደዚህ አይነት ነገር መብሎ ከኛው ከና በፈከናን ቆጳዬ ሳይኒስ ወልድረት የደራደረሜ ዳቦን ብዴኒ ጎሶኒ ወንቶታ ረቲ ነይጤኛቱ ባየን በፈፊፋና ከነቲ ቆጳዬ ጅራ ሆኖ ፈኬኛ ፈማ ወንዴን ፍዶቹት ጅራ አናቦ ደጋ ተበቶኒ ኩባ ሚላ ወሬ ለንጂ ወሊን ፍዶቹ ጅሩ አሮማ ያፋ ወዳይስታኔ ገባኔ ፍዶቹፍ
qophiirra jirra. Kanatti aansee fudhachuuf deemnaa jechuudha. Kun oolaa. Abshir. Abdii guddaa biyya kanaa ta'udha. Digirii guddaa isaanii haalli carraa gaarii isin fayyadu. warreen sagantaa kana qopheessanii asitti nu affeeranis dhaabbata PY dhaabbata PY itti gaafatamaan isaanii Araarsoo Ahmadiinii fi waayilan isaatis galatoomaa jennaani akkana kun haalli nyaataa kanaan qophaa'ee jira. Iddoon isaa Harar hoteelaa Wonderlaanditti argama. Bifa kanaan qophaa'ee jira. Booda kanatti aansuudhaan maal akka itti aanu walumaan kan daawwannu ta'a. Kunoo salataas akkanatti kunoo lalle. Kunoo chipsiin burtukaana muuzaa hoteelichaas bifa kanaan qophaa'ee jira. Keessoon hoteelaa kana fakkaata. Gabbaanee laaqana fudhannee seennee teenyee nyaachuu qofa wanti hafu yoo jiraate keessa hoteelaatti gaa kaarra garaagaraa kan magaalaa keessatti argamtu kaarra fallaanaa kaarra budawaa kaarra ereer maal akkasitti wanti magaalaa Harar ibsu as keessatti ni argama. Akkuma ilaaltanii agartan kana kunoo. Laaqana affeeramnee laaqana fudhachuu jiraachuu keenya kana ture. Qopheessaan sagantaa kanaas itti gaafatamaan dhaabbata PY kana Araarsoo Ahmadiin kunoo fuula keenya duratti argama. Sagantaan gaa ijoollee kubbaa miilaa taphatan Haromaa fi hawwataa walitti dabaluudhaan leenjii kubbaa miilaa kan nuufii ture. Koojajniinis kunoo as jirani. Kunoo asiinis leenjistootaatu jira. Koojajni keenyas laaqana nyaachuutti jirani. Bifa kanaan gaa qaama hedduutu jira. Walumaan daawwannu afaan walii kakaa'uunis ni jijjiirti. Kooji Imraanis tarmiiziif afaan waan kaa'uuf deemu fakkaata qophaa'utti jira. Bifa kanaan egaa maashaallah akkasii namoota hedduu jira. Ijoollee wal keessa taa'anii waliin nyaachuu waliin dhuguu akkasuma waliin bashannanuu fi waliin haa guddannu jechuutti jiranii galatoomuu. Waan fedhiitiin namaa taati. Akkas. Ammoo har'a adda durummaan garee namatti tolu kunoo garee amma bira geenya kana hedduu takka namatti tolani laali gaafa kuni biyya kana osoo hin taane hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf haalli isaan itti nyaata kaayyatanii itti nyaachaa dhugaa waliin bashannanaa fuula keessa olaalaa ittiin bu'aaru jiran hedduu takka namatti tola. Maal jettee himan yaada qabdaa asirratti? Har'a kunillee laayivii miti viidiyoodha. Tarii yaada yoo qabaatee xap keessa godhe. Namni amma fuuldura keenyatti agartan kun obboleessa keenyaa fi liidarii keenya Araarsoo Ahmadiin jedhama. Araarsoo jechuun gaa dhaabbata kana damee naannoo keenyatti argamu kana ka hoogganu isa sagantaa kana isaatu dargaggoota keenya kanaaf qopheesse galatoomii ulfaadhu simboonnee jira baga si qabaannee jennaan nutis. Wanni jettu ni jira asirratti mee taate jalqabnee malee xumurree waan ta'eef gara duubaa irratti ni dhaammatta jechuudha. Abshir galatoomii. Sagantaan isin daawwachiisuu keenya akkuma itti fufetti jira ammallee eenyu si nyaanna? Fattaa jechuudha. Hayyee galatoomii anillee waan kanaa mee ati eenyu asin jiru? Alii keenya baga nagaan dhufte taphataa kubbaa miilaa magaalaa Haromaa irraa dhufee asitti argamu. Aliin gaa kunoo akkanatti hiriyoota isaa obboleeyyan isaa waliin Awwadaa fi Haramaa irraa wal keessa taa'anii waliin sagantaa kanaa fudhatanii magaalaa Adaree Biyyoo hoteela Wonderlaanditti nyaachaa kan argamanidha. Obboleessi kiyyoo eenyuun jaan? Birraa keenya baga nagaan dhufte. Asiyoo Hamzii baga nagaan dhufte. Baga kanatti jaalala waliif qabdan nutti mul'iftanii warrumaa kana waliin itti fufisinaa taasisu jecha carraa gaarii isin hawwina. Sagantaan amma qophaa'e kun obboleessa keessan Araarsoo Ahmadiin dhaabbata kana hoogganuun qophaa'e haa ta'uti isallee rabbi nuuf haadhisu rabbi haa jiraachisu. Hireen akkana asiin dura isiniif argamuu qabdi ture sila. Garuu haa ta'u ammaan tana hiree bareedaa akkana kana eegaa argata warra itti fayyadamu isin haa godhu jajjabaadhaa isin jedhan nutis. Ammallee
Indumne kono asis geggeessitootaa fi taphataanis ni jira. Egaa nyaata bifa garaa garaatiin qopheeffatanii ta'aniiti. Bismilla jaanii nyaachutti jirani. Kana fakkaata kono haalli kana nyaachuu. Maal jettee? Akkami sagantaan kun maal si fakkaata? Sagantummaan kun maal si fakkaata? Sagantaan tabii kiltee bareeddi. Ni? Ayyee. Abshir abshir. Eenyu siin jaa maqaa kee namoonni baay'een maqaa kee kun tiimu lakki Andu'aalam gosaa dhiyeechaa jiranii. Obboleessa Andu'aalam kafa dhiyoo taate inni akkasii barbaadu asumaan dhaamsa dabarsinaa fi galatoomi wanne. Ayyee baga nagaan dhuftan afeerraa yookaan yaamina obboleessa keenya guddaa yookaan liidarii keenya Araarsoo Ahmadiin dhageessanii sagantaa inni isiniif qopheesse kana dhaabbata isaatii waliin ta'uudhaan baga irratti argamtanii hiree akkanaa baga argattanii silaa hireen akkanaa kanaa duraa'uu isiniif mala ture haa ta'uuti akkamii ilaalta jaallu dubbitan. Ayyee. 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 Aha. Aha. Abshir abshir. Waan dhugaati. Bareeda. Akkasii akkuma yoo kana nyaachuudha. Nyaatanis noo nyaachuudha. Kun rufiyaanis tuuta kanatti dabalamee ni jira. Alhamdulillah ijoollee keenya kun ijoollee bara baay'ee laffaatee fi ijoollee ga'umsa gaarii qabdu hedduu takka dandeettii qabdi. Hawwataa isnee Haroomayaan Harargee baaqees takkaan namni kun mootii kubbaa miilaati. Wanni silaa isin argachuu qabdan qaama argattamu isin irraa ture. Ana duraa'u silaa argachuu qabdan ture. Amma immoo sababa obboleessa keenya Araarsoo Ahmadiin isaa fi waayilleen isaa waliin ta'uudhaan dhaabbata PY jedhamu kana keessatti toora waan ta'eef ijoollee keenya tan akkana godhuu qabnaa leenjii isa kannees qabnaa. Of dura deemuu qabnaa qorachuu qabanii jedhanii. Afaan akkana dubbatu bakka afaan akkana dubbatu nyaata lukkuun nyaata afaan nyaata. Ammoo leenjii tana xiqqaa guddaa haalli kamiyyuu. Akkanatti fudhatamu jira. Haroo Awwadaay wal keessa ta'uudhaan leenjii kubbaa miilaa kan fudhachaa ture yeroo laakanatti fudhannoo kun bifa kana fakkaata haala kanaan qophaa'ee jira laakanni hoteela Wonderlaanditti akkana fakkaata. Kono. Kunis birra akkasii horii Awwadaayis dhufee jira kono mootiin koflaa dhufee jira. Akkanatti wal duraa duubaan ta'anii kono isaa fi Hamza akkasuma leenjii fudhachaa jiranii. Kana fakkaata haalli fudhatiinsa. Akkana kono koojis ni jira koojis. Galgala kabbaad sabsabaa jechuun isaa hin oolu. Koojiin Imraanis ni jira.